ture ustaad sobanii ijoolleen gaaddanyoonni kiyyalleen kiristaanadha maaliin ana goyyumsanii Asin maal dura jedhanii siyaama qabatee ture falmiini Ustaz Farhaan waan ta'eef duuba deebiin beekne malee hin beekan. asii ijoolleen bakka jiruun isaanii kiristaana beektaa maatiin keenya hundi isaanii kiristaana sababa saniif immoo garuu baradheetuma nama na janna kun qabu sii galee aadde abbaan koolleen jiranu obboleessaa fi obboleettii nama na janna kulleen qabu maatii jechuudha. Garuu yaaduma gaadeenyuuti jiru kan yeroo tokko na janna qanii maal jedhanii isaan sobanii birrii faasii kennuuf maali akkanuma shaadaa qabattaati maal naan jedhan. Birrii namni sii kenne jiraaree shaadaatti gaafa dhufte. Laa wallaahi ani birrillee barbaade hin jiru birrillee nam tokko irraas hin barbaadu ani ofuma kiyyaa of ta'ee jiraachuu barbaada amantii kiyyaa kan na jiraachisu rabbi malee maallaqa miti ani fayyaan qaba maallaqa hojjedhee argachuu danda'a nama qaama guutuu qabu waan ta'eef. Akkasii nuun maallaqa nam tokkoof hin kenninu maallaqa sillee hin qabnu nuti kan namaa kenninu beekumsa namni yoo waan beeknu irraati nama barsiisuudha nama islaamummaa dhufuu barbaade immoo islaamummaa qabsiisuudha. Maallaqa immoo inshaallah hojjetatee naan rabbiin kan hojjete keessa barakaa isaaf kaa'a akkas inshaallaati. Saniif jaratu rabbiin haa ga'u lakkeen maallaqa illee hin barbaadu fayyaa illee hin qaba nama hojjetatee jiraachuu danda'udha. Garuu ani adaraa waan isinitti dhaammadhu hin beektan nami musliimaa nami kiristaana ta'e garuu waa yaadan taane barreessaa karaa keessaallee garuu ani waan isinitti dhaammadhu ani maatii illee hin qabu kan uumamaa. Yaanne aadde abbaan kiyya hin jiranii obbolaan qabu obboleettii illee hin qabu garuu ijoollee islaamaa akka obbolummaatti akkanatti dhiyaatan barbaada malee waa tokko hin barbaadu nani. Ayiwaa tole naannoo ati jirtu musliimoonni hin jiru biyya ati jirtu. Lafa hojii kiyyaa kan isaan jarumatu jira malee musliimoonni jira fageenya irra jiraachuu danda'u jiru garuu nan arga baay'inaan na bira hin garuu jiran kanaaf. Tole islaamummaa irra dhuftu akkamitti salaata fa'aa salaatta akkamitti baratta yoo baratiin akkamitti salaatuu dandeessa? Sin rakkisu salaatuun yoo si barsiisanii jedhan salaatuun hiriyoonni keessatti hin dubbatanii? Nami na barsiisennaan rakkoon tokko hin jiru jechuun salaatuun rakkisu garuu barumsa hin beeku waan ta'eef barachuu barbaada baradheennaan waan ta'eef. Inni baadiyyaa keessa jirta? Naannoo magaalaa sulultaa jira. Naannoo Finfinnee jechuudha. Okay, inshaallah. Maalumaafuu abbaa caalii kana keessaan dubbisi barumsa keessanii maal jettan ustaas? Nama waa dubbate? Yoo leenjiin deemtee fudhachuu dandeessa gidduu kana leenjiin kennamuu jira. Achi teessee torbe tokkoof leenjii fudhachuu dandeessa. Yoo dingata hojiirraa baatee naan si deebisuu jira rakkoodha malee walumaa galatti barachuu barbaadde inshaallah garee si gashuu seentee barachuu dandeessa. Khalid faa kana dubbisi abbaa caalis dubbisi Khalid eessa akka seeneen beeku warra seenee ture inshaallaati. Ustaada waliinis dubbisi nama sii kennu jarruun baratta tole. Rakkoon tokko hin jiru hin dubbisaani. Lammata garuu yoo namni dhufe akka namni si shawwanne namaan hin deemine. Kafaree ture moo Ustaz Farhaan kiristaanummaa qabatee moo mucaanii waanuma fagaatee fi shaadaa qabadhaa jedhe. Kiristaana taatee si deebisanii turan miti jarri moo akkam? Andurumaa kiristaana ture garuu shaadaa qabadhee namaaf shaadaa qabatta minamina jedhanii achumaan naaf deemanii. Achi si deebisan jechuudha. Okay. Waldaa si deebisan. Waldaa nageessanii atiin duutaa iddoo fi ati duu fi karaa kiristaanaa malee karaan qabdu maal faanaan jedhan. Eewaa. Kheer inshaallaati. Akkasii islaamaa keessaa si baasanii turan jechuudha. Agam tokko turte achi? Kiristaanummaa keessa? Erga islaamummaa irraa achi deebite agam tokko ta'eera? Maal jettani? Islaamummaa dhiistee erga achi deebite agam taate? Naannoo ji'a lama ji'a sadii akkas hin taa'atu. Toleedha amma jireenya keetti murteessata amma nama guddaadha waa gaarii fi fokkotaa adda beektaa sii galee namni fuudhee akka karaarraa si fachisin hin deemne gad dhaabbadhu inshaallah barumsa illee baradhu ishee.
Barada rakkoon tokko hin jiru shin barada. Ayyee inshallah. Amma shahaadaa qabadhuti akkuma isin jedhee keessaan dudubbisi namoota inshallah garee si galchanii baratta tole. Inda rakkoon tokko hin jiru shin barada. Ayyee kunoo Khalid Abduu kana dubbisi. Khalid Abduu kana dubbisi inshallah argitee miti follow godhiin ishee. Lalla. واشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله Ugaan ka gabbaramu Allah malee akka hin jirre ragaa nan baya Nabi Muhammadis ergamaa Rabbii fi gabricha Rabbii akka ta'an ragaa nan baya Yesuusis gabricha Rabbii fi ergamaa Rabbii malee waaqa akka hin taanee fi aboo waaqummaa akka hin qabne ragaa nan baya. Maashaallah obboleessa kiyya Rabbiin subhaanahu wa ta'ala islaamaan raggassi haa dhaabu jajjabaadhu. Baradha akkuma amasiin jedhee Khaalidiin keessaan dubbisuun dhiisin ishee. Ayyee rakkoon qabu dubbisaan. Ayyee.